Daa'immanii fi maatiin daa'immanii hordoftoota amantaa Musliimaa baga ayyaana Arafaa yookiin Eid al-Adhaa kan bara 2016tiin isin ga'e isiniin jenna. Nuti egaa qophii ayyaana Arafaa sababeeffachuudhaan qophii ijoollummaa kootiin Aadde Haliimaa Huseen waliin turtii taasisuudhaaf magaalaa Shaashamanneetti argamnee jirra. Isinis kan ayyaanaaf qopheeffattan mana keessan teessanii nyaachaa unachaa karaa foddaa televezyiinii OBN gaammee hanga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Daa'immanii fi maatii daa'immanii hordoftoota amantaa Musliimaa hundumaafuu baga ayyaana Eid al-Arafaatiin isin ga'e. Ani godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa jedhamutti dhaladhee guddadhee barumsallee achumatti barachaa ture. San booda immoo 9-12 magaalaa Shaashamannee jala jirti Kuyyara Adventistii achitti baradhe. Yeroo ijoollummaa haala gaariin tabarsaa turree jirra. Yeroo ijoollummaa baay'ee namatti tola. Ijoollummaan immoo yaa'u deebi'een dhufu haa ta'uutii immoo yeroo ijoollummaa baay'ee nama gammachiisa. Ani akkaataa itti guddachaa ture maatiin kiyya sirriitti nu qabaa turanii haaluma saniin yeroo immoo taphallee akka taphannu nu hayyamanii tapha yeroo tokko dhoqqeerraa waan adda addaa boca adda addaa hojjechaa buna dhugaa waliin jechaa siinii bunaa maaloo kana hojjechaa haala saniin tapha ijoollee taphachaa akkasitti haala saniin guddadhe. Aadde Haliimaan beekamanii siidaawwan garaagaraa bobboca garaagaraa hojjechuudhaani keessattuu siidaa shaashee hojjechuudhaan beekamtu. Kana barumsaan argattammoo akkuma amma jettanii yeroo ijoollummaa keessan tapha adda addaa yeroo taphattan bobboca garaagaraa hojjechaa turreettaniittu sanaan wal qabatee keessanitti waanni kun guddachaa dhufee gara ogummaa kanaatti seentan. Yeroo ijoollummaa hin taphatta akka ijoollee kam taphataniittu numa taphatta waan adda addaa hojjechaa meeshaa jetteellee taphatta. Haaluma saniin yeroo taphannu tokkoffaa waraqaarraallee waan adda addaan hojjechaa turre. Tarii ammallee dhoqqee bukeessuudhaan wanta adda addaa boca adda addaa hojjennee buna dhugaa jennee wal affeerree akkasitti taphachaa guddanne. Garuu yeroo san wajjin gizeen hojjedhu ijoollee keessa hojiin an hojjechaa deemu baay'ee bareeda ture. Ammoo gaafa kaan yoo barumsallee seenee sadarkaa kana gahutti wanti ani of keessaa qabu sun ifa bahaa deeme jechuudha. Kanaaf ogummaan kun ijoollummaadhumatti na keessatti uumamechaa jirtu. Sana immoo gabbifachuudhaaf Aadde Haliimaan barumsa baratan qabula ogummaa kanaan wal qabatee. Ogummaa kanaan wal qabatee barumsaan baradhe hin jiru. Akka carraa ta'ee Adventistitti baradhe sin jedhee jira. Adventistii gaafa barannu 12tti eebbatu jira. Gaawunii uffannee maaloo akkasitti haala saniin eebbifamna. Yoo eebbifamnu garuu 12tti yeroo eebbifamnu sani namni martuu akkaataa filannoo barumsa isaatiin ka saayinsii jira, ka aartii jira, waan adda addaatiif haala saniin waan tureef akkaawuntiidhaan eebbifamee jechuudha. Bara 12tti yoo xumurru dippiloomaan nu kennamee gaawunii uffannee haala saniin xumuraa ture jechuudha. Anka barachaa ture barumsi kiyya irra caala akkaawuntiidha jechuun isaaniyyuu tasdoo adda addaa kan qabu isaaniyyuu ka sirriitti barachaa ture. Haa ta'uti eegasii mootuyyuu gaafa kolleejjii seenu immoo afaan filadhe dippiloomaa gaafa kolleejjii seenu afaan barachaa ture. San dura garuu immoo TTI immoo galee TTI'tti immoo barsiisummaa leenjii barsiisummaa isa barachaa ture jira jechuudha. Gaafa kolleejjii TTI san galu mootuyyuu akka carraa ta'ee barumsa baadiyyaatti ka barsiisanii baadiyyaatti yoo barsiisan immoo akka carraa ta'ee akka sabjektii tokkootti peedagoojii barumsi peedagoojii tokkollee ni jira, aartiillee ni jira, muuziqaallee ni jira. Peedagoojii san keessatti immoo kan barattu maalinni waa'ee tiichingi eedii meeshaalee naannoo sanii argamuu hin dandeenye akkamitti oomishtaa akkamitti kalaqxee itti hojjechuu dandeetta waan jedhu fa'atu jira. Akka carraa ta'ee mootuyyuu ana keessa fedhiin addaa waan jiruuf
kanatti fayyadamuudhaan waan baay'ee achitti ofuma kiyyaa waan baay'ee burqisiisee hojjechuu danda'aa ture yeroo san jechuudha achitti hojjechaa waan ture san booda immoo kalaqana keessa jiru baay'ee cimsachaa dhufe achumattu barumsa kaan illee barachaa waa'ee barsiisummaa illee barachaa kan ammoo daran cimsadhe jechuudha. Ahaa edaa osoo hojjedhee baay'ee hojjechuun danda'a kan jedhu achumatti qarshiin dhufee maatiin kiyya naa kennaa deemuun komporsaatoo bitaa qalama bitaa waan adda addaa bitaa waan adda adda ta'e hojjechaa ture. Hojjedhee manuma barumsaa saniifuu kennaa ture. Dhumarratti jarri mootuyyuu cimtuudha jedhanii waraqaa ragaa ogummaa fakkiitiin jedhanii naa kennan. Amma waraqaa ogummaa fakkii san qabadhee haala saniin immoo gaafa achii bahee manneen barumsaa irratti ramadamee hojjedhu peedagoojii seentarii keessatti akkasumatti meeshaalee ijoolleen ittiin barattu oomishaa fakkeenyaaf akka qalama fa'a maalirraan oomishuu danda'ama baala adda addaarraa qayyisiriirraa qalama diimaa qayyisiriirraa qalama mootuyyuu magariisa immoo baalarraa waan adda addaarraa qalama halluu akkamitti fayyadamu oomishuu dandeenya bakka bituun dandeenyetti bakka hin jirretti haala kamiin hojjechuu dandeenya kan jedhu san sirriitti baradhee perfekti ta'ee waan bahee jiru mana barumsaa jiru hundattuu waan san fayyadamaa sirriitti hojjechaa turee jira jechuudha. Kalaqaa amma ittiin hojjechaa jirtan kana barumsan akkan argannedha kanan ani hubadhee maaliif yeroo jalqabaa akkaawuntingiin baradhee ittaansee immoo barsiisummaan baradhee jettanii jirtu. Kanaaf ogummaa kana waliin wal qabatee barumsa addaa yookiin leenjii addaa argattan hin qabdan jechuudha. Wanti argadhe hin jiru akka jarraa ta'e immoo sartifikeetii matana waan qabuuf jechuudha. Magaalaa irratti fakkeenyaaf ani magaalaa Shashamannee gale jechuudha. Magaalaa Shashamannee eega galee immoo maal gochaa ture kolleejii adda addaa keessatti sirriitti hojjechaa turee jira. Yeroo san kolleejii baay'ee keessatti hojjechaa turee jira. Yoo kolleejjota kana keessa deemee hojjedhu fakkeenyaaf motorsaayikilii kontiraata qaba. Yoo asii barsiisee fixu yeroon qabu baay'ee kolleejiin baay'ee waan ta'eef tarii immoo sartifikeetii akka kiyyaa namni qabu hin jiru. Kanaafuu namni martuu akkan barsiisuuf waan barbaaduuf kolleejjonni hundumtuu ana gaafatanii kanaafuu yeroo muraasa fuultaayimarii fuultaayimarii jecha qoqqoodee haga galgala sa'a 12tti barsiisaa tureera. Ijoollee amma sirra deebi'uudhaan baga ayyaana Arafaa kan bara 2016tiin isin ga'e isiniin jenna. Ayyaana Arafaa sababeeffachuudhaan qophii ijoollummaa koo guyyaa har'aatiin turtii aadde Haliimaa waliin taasisaa jirru hin xumurree ammas itti fufaa jechuudha. Ayyaanni Arafaa kan bara kanaa kan jaalalaaf kan gammachuu akka isiniif ta'u isiniif hawwina. Ammas nu waliin tura. Leenjii biyya keessaas haa ta'u biyya alaa carraan itti argatte hin jiru. Dhuguma dubbachuu fi waan akkasii homaa wanti ani yaalellee hin jiru. Tariitii leenjii adda addaallee wanti ani argadhe hin jiru. Haa ta'u egzibishinii adda addaa irratti hojii kiyya qabadhee waajjira dhimma dubartiitiin sababaa saniin deemee yeroo tokko sartifikeetiillee argadhee ture. Hojii bobboca adda addaa kanaatiin sartifikeetiillee argadhee ture. Kanarraan kan hafe magaaluma kiyyaaf hojjedha. Leenjii wayiituun arganne jechuun leenjii biyya keessaallee ta'e biyya alaallee hin argan. Tarii immoo osoo leenjii biyya alaallee ta'e biyya keessaallee argadhe hojii kiyya kana caala cimsee hojjechuu danda'a. Haa ta'u garuu ani immoo hojjettuu mootummaatiilleedha. Biiroo keessallee nan dalagaa gaafa guyyaan magaalaa jiru immoo magaalaa kiyyaa eega barkumeerraa eegalee karaa magaalaa Shashamanneetti hojii dhuunfaa dhiisee jechuun fakkeenyaaf kolleejjota adda addaa baay'ee barsiisa siin jedheef kolleejjii akka Baatuu, kolleejjii akka Yuuniyeen, Paaradaayis, kolleejjii baay'eetu ture. Kana hunda deemaa barsiisaa turee jira jechuudha. Haa ta'uuti immoo gaafa siidaa shaashee dalagu si galchina hojiillee naan jedhanii akkasitti hojii kiyya kongumaa guutumaan guututti kolleejjicha dhiisee karaa hojii mootummaatti deebi'e jechuudha. Hojii mootummaatti yoo deebi'u yaa'u siidaa shaashee dalagee ka'e takkaa ture immoo yaa'u
aadaaf turizimii galee achumaan guyyaan magaalaa adda addaan dhufa guyyaa magaalaatiif shaashee xiqqoo hojjechaa qabachaa deema dorgommii keessatti yeroo hundumaa tokkoffaa yeroo baan yeroo lammaffaa baan takkaa bakka saalfanneen beeynu kan magaalaa ofii beeksisuudhaan hojiinaan hojjedhe yeroo baay'een dinqisiifama bakka maratti yeroo hundumaa ittiin sadarkaa argannee galla. Kanaafuu hagamma magaaluma kiyya qofatti daanga'ee magaalaa kiyyaaf qofa hojjechaara. Tarii yeroo tokko illee hoteelota adda addaatiif nan hojjedha. Akka callaa ta'ee ammallee godina Arsii Lixaatii fi Coocoo ulee abbaa gadaa fi ulee siinqee hojjedhee balbala irratti maxxansee jira. Sanjarri na hojjechiisaa jiran. Kanarraan kan hafe bakka biraatti baay'ee kan hojjedhe jiru. Magaaluma kiyya qofa guyyaa magaalotaatiif siidaa adda addaa amma fakkeenyaaf siidaan tokko jira. Buufata fayyaa afoo jira. Buufata fayyaa afoo san kan jiru siidaa abbaa gadaa fi haadha gadaa tarii immoo dallaa isaa irratti fakkii adda addaa ka aadaa ibsan takka osoo nafiin ka aadaa Oromoo ibsan akka jiruun achirra jira jechuudha. Achirra hojjedhee ibsuu danda'eera. Ijoolleedhaaf immoo dhaloota of duraaf dhufaniif haala saniin mana barumsaa banee kennaa addaa ka qabdu ijoolleen guutte kennaa isaanii san ani immoo saayinsiidhaan deeggaree tiyooriidhaan illee deeggaree osoo barsiisee daran ijoollee baay'eetu jira cimtoon akkasiisan barsiisuu danda'a ture. Kanaaf anillee Shashamanneedhaa bahullee yaadne ture amma immoo osoo carraa argadhee sirriitti leenjii adda addaa illee osoo argadhee hojii kiyya kana cimsee hojjechuu nan barbaada. Daa'immani akkuma kee umurii ijoollummaa kanatti kennaa adda addaa qabantu jira. Bobbocaa fi kalaqa garaagaraa ofuma isaaniitiin wantoota naannoo isaaniitti argamurraa warreen kalaqan ni argina nutis yeroo manneen barnoota garaagaraa deemnu. Daa'imman kun ammumarraa ogummaa kana cimsatanii akka guddatan daa'imman kana maal nuu gorsita? Ani daa'imman kana ka gorsu maatiin ijoolleen daa'imman waan akkanaa kayaaltoo jiraatte piliis hin dhorginaa. Fakkeenyaaf maal si godha akkanaa jettaniillee hamilee jaraan tuqinaa keessatti fedhiin jaraa du'a. Kana waan ta'eef yoo dandeettan irsaasallee kalariillee waan jara barbaachisu maateeriyaalii adda addaa daftarri bakkiitti hojjechuu danda'an jira waan ta'eef daftara sanillee bittanii fi jabaadhu jettanii yoo appirisheet gootan daa'imni sun cimaa deema jechuudha. Maaliif namni martuu kennaa adda addaa qaba yoo dhalootaan dhalatu jechuudha. Namni martuu karabbi kenneef kennaa adda addaatu jira jechuudha. So wanti jarri amma yaalaa jirtu tun kennaa addaa jaraa ta'a. Kana waan ta'eef hin daangessinaa hin dhoorginaallee fedhii isaaniillee guutaa fi cimanii immoo bor biyyattii tanaaf bu'aa buusuu danda'an waan ta'eef osoo deeggartan jechuu barbaada maatiidhaan. Daa'immanii fi dhaamsa dhaamu yoo kennaa addaa qabaattan waan kennaa addaa qabaattan san irratti xiyyeeffannoo kennaa irratti hojjedha. Tariitii yoo guddachaa deemtan chaalenjiin hedduu isin qunnamuu danda'a. Chaalenjii san immoo akkamitti darba jedhaati yaada rakkoon adda addaa isin qunnamuu danda'a. Garuu rakkoo adda addaa san booda bu'aa bareeda argachuu dandeettan sadarkaa guddaallee gahuu dandeetta. Waan ta'eef abdiin kutatinaa waan jalqabdan san kana qalaqa jettanii ka yaaddan san osoo raawwatin hin dhiisinaa. Rakkoon adda addaa isinirra gahullee chaalenjiin adda addaa dhufullee jabaadhaatiif hojjedha garuu bu'aa qabeessa taatan kennaa keessan san immootu galmaan gaachuu dandeettan waan hojjechuu barbaaddan san hojjechuu dandeettan jechuu. Kanaafuu jabaadha ijoollee abdiillee hin kutatinaa. Abdii kutachuun gaarii miti. Haa ta'u gaaf tokko immoo ifatti ba'uu hin dandeettan. Guyyaan har'aa guyyaa ayyaana Arafaati. Aadde Aliimanii yeroo ijoollummaa ishii guyyaa ayyaana Arafaa kana akkamitti dabarsaa turte mee? Ijoollummaatti laftillee dafeen bari'uumi guyyaa ayyaanni boru jedhan. Tariitii waan qabdu saniin babbareeddee uffattee deemuu waa hedduu jira. Saniif hirribni illee naman qabu laftillee dafeen bari'u. Gaafa lafti dafee bari'e martuu dhidhiqannee uffata uffannee firoota keenya wajjin ijoollee adda addaa wajjin taane firarra deemnaa maatii adda addaa irra deemuudhaan
إنت بأننا بود سانتبي لينو كنني أنيانا هن أبنا أكستي دبسا تبي ijoollee ayyaana arafaa kan bara 2016 sababeeffachuudhaan magaalaa Shaashamanneetti aadde Haliimaa Huseen waliin turtii taasisaa turre kanarraa waa hedduu akka baratan ni abdanna. Nutis har'aaf kan jenne xumurree jirra. Ayyaanni arafaa kan bara 2016 kan jaalalaa fi kan gammachuu akka isiniif ta'u gamanumaan isiniif hawwina. Waan nu waliin turtanii nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Nagaan nuuf tura.